Funi kabajamtoota daawwattoota Franqalloo Digital Media qophii keenya gaaddisa heegaree qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii isinis waliin tan turtu Andastaa Ahmadii fi Anis Obsaaruudhaan waliin taanee isin faana turraa isinis nu faana turtii gaarii isin jenna. Egaa daawwattoota keenya fagoof dhiyoodha. Biyya keessaa biyya alaa idil addunyaa kan daawwachaa jirtan Franqalloo Digital Media torbanitti gaaddisa heegaree isiniif dhiyaata. Arramoo Dastu mee maal qabattee dhufte? Gaaddisa heegaree kana namoonni hubannaa isaa ni qaban himee gaaddisa heegaree jechuun maal jechuudha dura ibsa. Gaaddisa heegaree jechuun akkuma beekamutti artistoota keenya, qabsaa'ota keenya, abbootii keenya akkasumas gartee abbootii keenya tan ganamaa abaabilee keenya qabsoodhaas gara hundaanuu waan isaan nu haaree deemanii heegaree arrabti jiru kana jechuudha. Nu laqqabsiisee hanga fuulduraatti akka itti tarkaanfatu heegaree fuulduraatiif akka itti fufuuf kanaafi seenaa fi wantoota adda addaa akkasumas wantoota nama barsiisan waan ganama hayyoonni keenya dubbatan nuti dhaqqabnee dhaloota akka dhaalchisuu irratti kan fuulleeffatu tanaaf gaaddisa heegaree jedhama. Anillee na bira gaaddisa heegaree jechuun akkuma ati kaastee heegareen dhaloota amma lafa ol ka'u kanuma akka keenyaatii fi warroota nu boodaatiif xiqqoo nu dursanillee isaan jenereeshinni kuni gaaddisa heegaree jalatti kan hirmaatan heegareen nuyi jechuudha. Gaaddisni immoo akkuma ati kaasuudhaaf yaalte hayyoota Oromiyaa keessa jiran hunda bifa hogbarruutiin walaloonii yeedaloonis kitaaba barreessuun wantoota gargaraa warroota godhan jajjaboon hundi isaaniitu gaaddisa keenya dhaloonni immoo heegareen nuhi gaaddisa heegaree kajaamu qophiin keenya torbaanii kana fakkaataa jechuudha. Karaan ni dhiyaata akkasuma akkuma atuu jettee gaaddisa heegaree kana keessatti waa hedduu nama barsiisna, waa hedduu nama barannaa, nama hubachiifna, nis ni hubannaa, asumaan nis bashannanaas ni jira. Jechoota takka hin dhagaamin kana yoo ta'arraa hundaa'ee heegareen nugaa barnoota feesisaa nutilleen waan takka warroota hin dhagahin biraa dhageessisu waan hayyoota irraa dhageenye akkasuma waan seenarraa agarree isiniif qonna jechuudha. Egaa mee gara jalqabaa keenyatti kan jedhu ta'e guyyaa irraan tanaa keessaa waan qabanna keessaa gara daawwattoota keenyaatti qabna. Keenya kan jalqabbiin duraa irraan tanaa namni waan argachuu danda'u qofa hawwuu ammoo nama ogeessaa yookaan ammoo nama cimaadha. Maal jechuudha? Namni tokko waan yaade kan milkaa'u yookaan waan kana argachuun qabajee yaadee ni argate yoo ta'e namni kun dhugumatti ogummaa addaa yookaan cimina dandeettii qabaa jechuudha. Waan godhuudhaaf takka ammoo fuuldura karoora hayyattee waan san milkaa'uudhaaf nama cimaatu takka nama karoora pilaana yookaan karooraan deemutu waan san milkaa'u namni san gisee milkaa'ee cimina isaa agarsiisa jechuudha. Fi namni hedduun ni yaada garuu waan yaadu san irra guddatti kabira hin geenye jira. Kana jechuun filannoo waan yaadanii san wallaaluu dhaburraa namni immoo waan filachuu beeku filatee irra ga'e ogeessa yookaan immoo nama cimaadha jedhama jechuudha. Ana bira immoo namni kitaaba dubbisuu osoo beeku yookaan osoo kitaaba dubbisuu danda'u hin dubbisne nama kitaaba dubbisuu hin dandeenye garaagarummaa hin qabu yookaan nama san hin caalu jechuudha. Maal jechuudha? Kun jechuun akkuma jettu silattu barnoonni jechuun hanga sadarkaa yuunivarsiitii sadarkaa olaanaatti barnoota barattee barnoota irraa galtee beekumsa horattee galtee saniin yoo kitaabota adda addaa wantoota seenaa adda addaa kitaabota waan dubbifamuu qabu muuxannoo gabbifachuudhaaf yoo dubbisne barnoonni ati harkatte sana achumarra ta'a malee jijjiirama karaa guddinaatti hin ceetu jechuudha. Yoo ammoo muuxannoo qabdu irratti barumsa qabdu irratti dubbisa adda addaa dubbisaa dhuftee muuxannoo qabdu san irratti barnoota sammuu ta'e gabbifachaa deemta beekumsa qabdu sanis daran gabbifachaa deemta jechuudha. Namni waan godhuu beeku yookaan dubbisa qofaa miti waan hunda ilaallata namni waan godhuu danda'uu fi beeku takka osoo hin goone bira taa'u nama waan san godhuu hin dandeenye fi yaaluu hin dandeenye garaagarummaa hin qabu jechuudha. Khabraa mee? Khabraa akkuma sibira turetti tokko kan bira ture keessaa nama tokko dogoggora isaa irraa deebisuudhaan hojii guddaadha. Nama tokko dogoggora isaa irraa deebisuun hojii guddaadha. Waaw. Kun jechuun mee akkam ilaaltame? Ilaal namni akka dadhabee waa hedduu dalagaa olee
dogongora irraa nama deebisuu dhabuurra nama takka ka dogongora jiru yookaan nama tokko ka dogongore dogongora irraa deebisee dogongora ta'uu itti himee yoo hubachiise dalagaan tanan caaltu hin jirtu jechuudha. Dhugumatti nama dogongore tokko karaa irraa deebisuun karaa amantiillee akka aadaa Oromootti seeraa fi heeraanillee wanta faarfamuu fi deeggaramuu hedduudha. Wantoota jajjabeeffamuu qaburraayi keessattuu gaa haalli dhaloota ammaan tanaa irra jiran namoota dogoggora keessa jiran arrabsoo adda addaatiin miira adda addaa keessa kan galchanii hawaasa walitti buusan namoota akkana dogoggora keessa jiran abulu ati waan akkana kanarraa dhaabbadhu hiriyaa taate hiriyaan kiyya kun ati waan gaarii irra jirtu waan kanarraa dhaabbadhu jedhanii yoo hiriyaa taate hiriyaan keessan dogoggora seeraas hin dhaabne faayidaan isaan jiru jechuudha. Wanni hiriyaa walitti deemtuuf hin jiru. Gaafa ammoo dogoggora hamaa ati maatii ta'e akkasumas hawaasa kan keessa wajjin jiraattuu fi san qofaa miti sadarkaa sabaa walitti buusutti illee kan ceetu yoo ta'e rakkisaadha ta'a. Saniifuu hiriyaan kee daawwitii waan ta'ameef achi keessatti dogoggora hoggaas irratti mul'achaa dhufe dhaabbadhu yoo siin jee qooda olaanaa fi waan hojii gaarii hojjete jechuudha. Kanaaf dalagaa cimtuudha waan jajjabeeffamuu jechuudha. Amala nuti ta'uu qaba. Gama biratti ana birattillee kan jiru tokko jechoonni hin danda'u yookaan hin danda'amu jiru kuusaa gowwaa qofa irratti argamaa jaama. Kun jechuun waan takka hin danda'a takka hin danda'u jettee ofitti murteessoo osoo hin taane waan hunda ilmi namaa waan dalaguu danda'u hunda ni godhama. Waan uumaa rabbiin danda'u alatti dalagaa rabbii dhiisiif ta'e ilma namaa hundi godhu saayinsiin warri saayinsistoonni addunyaa kun hundinuu waan kana itti milkoonaa jaaniiti deemanii bakka kana gaan sadarkaa barnoota irraa kaanii erga seenammoo qorannoo adda addaa taasisanii milkaa'ina irra saayinsiidhaan gartee wantoota mirkaneessan kana to'achuu danda'an kana maali ni goonaa ni dandeenyaa jechuudhaan itti amanan. Kanaafuu ani barnoota kana xumuree biyya kana inni bulchaa jiruun itti amane sadarkaa barnoota saniitiin jajjabaadhee wantoota ani itti amane kanarratti xiyyeeffadhee yoon deeme ifirra dabartee nama biraatiif illee gumaachuu dandeessaa. Murannoo fi kutannoo qabaachuudha. Itti amanuudha ammas. Kanaaf jechi kuni namoota waa hubachuu hin barbaanne yookaan gowwaa qofa biratti argamaa kajaamu sirriidha jechuudha. Kanaafuu namni abshaalli nama waa hubatu nama waa gartee ni milkaawajee abdii fuulduraatti illee abdachiisee waan abdate sana immoo ni danda'aadhaan abdii godhatu. Kanaafuu hundi keessanuu ni dandeenyaa ja'aan isiniin ja'a. Anammoo waan adda takka na bira jira. Maali? Wanni kunis waa sadii dhugaadha. Waa sadii immoo kijibaa jira. Maali yaaboo? Isaan ammoo nama jaalattee dhugaadhaan garuu immoo lubbuunaaf baafte jechuun siifin baasa jechuun kijiba. Dhuguma akkamitti? Namni jaalatta. Namoota iddoo guulaalle. Namoota ni jaalatta. Lubbuun si baasaa siifin du'aa siifin jiraadhaa waliin jaan soba dillisan. Soba. Garuu akka jaalattu dhugaadha. Siifin du'aa siifin waata tahan san soba jechuudha fakkeessuudha. Inni lammataa barbaadeetiin dhabee dhugaa barbaadee dhabuun san dhugaadha. Garuu jechii fi samii qabadheetiin dhabee san immoo kijibu. Ilmi namaa yoo waan takka yoo barbaadde lafumarra barbaadda bakka si mul'atu irra barbaadda takka ammoo yoo si mul'anne illee naannuma kee barbaadda. Deemtee ammoo isa jechii fi samii irraan ba'ee qabadheetiin dhabee san samii ilmi namaa akka qabate nagarre. Kuni kijibaa jechuudha. Inni sadaffaadha fardaaniin gulufaan dhugaadha. Samirraan bararaanii namoo soba. Soba. Hin fakkaatti. Fardini gulufa jechumarra gulufa. Direerra gulufa. Garuu immoo samirraan fululu. Haasaa bara haasaa. Kanaafuu. Sadeen kun kana fakkaata kanaan qabadheen. Kanarraa waan hunda akka hubatan dhugaa fi sobnis akka walitti hidhatee deemu jechuudha. Kun aadaa keenya keessatti. Ni barbaadama sa'aan itti dhokatus ni jira garuu dachiif samii idduutti hin badu fardillee numa gulufaa immoo qilleensarra sin baasu. Amala dubbii hawaasa keenyaati. Nutti baratee kanaaf qabannee dhiyaannee. Anilleen tokkoon qabaa meettiin dabala. Innilleen addunyaan tun dachii si ibsu hin jiru jechummaan addunyaa tana ibsu. Dhugaa. Hedduu addunyaan osoo dachii si ibsu jiraate namni ittiin xaaruu ittiin dadhabu. Halkanii fi guyyaa umriin ga jiraatu. Namni jaalatee addunyaa irraa kan boqotu miti. Namni dhugaa akka amantiittis namni guyyaan gisee ga'e ni dhaabbataa jaanimi. Ta'ee garuu
addunyaan tun osuma jaalattu fadhiidhaan namni jibbeerraa deemu tokko illee hin jiru. Tanaaf addunyaa tana keessa waa hedduutu mul'ata. Akkaataa itti ibsanis hin danda'amu. Uumaa Haaliqaatti si dinqisiifatan. Kanuma. Maaliif namni osoo addunyaa tana waan ibsuu danda'u taate waan boruun harkannetti arrandamu waan qaburrattis immoo tabiraan barbaadu hanga isii beekeetumo haasaa aga kana haasoo beeyna malee booda haasaa kana booda maal tokkotu waan hin beeyneef addunyaa jechiisii ibsu hin jiru dhugaadha. Kanuma gaa kanaaf gaaddisee gadee keenyarraan tana jechoota ergaa qaban barumsa qabaniif hubannoo kan hawaasni keenya ni beekan. Wala ni osoo taane yaadachiisuudhaaf qabanne kana fakkaata. Hanga sagantaa biraatiin kan walitti deebinu gamanumaan gara dhaammannu deemna. Kabajamtoota daawwattoota Afranqalloo Digital Media qophii keenya gaaddisa heegaratti bu'aaraa gammadaa haga ammatti akka nu wajji jirtan abdiin isinirraa qaba. Qophiin keenya karaa dhumatti geessilee jirra akkuma obsaan jedhee qophii kana fakkaatuun torbaaniin qabannee isiniif dhiyaanna. Jechoonni nuti asirraan ergaadhaaf isinii dabarsinu kan isin beeytanis haa ta'u kan hin beeynes isiniif qonnaa isinis waan beeytanirraa koomentii karaa telegiraama keenyaan peejii feesbuukaa Afranqalloo Digital Mediaatiin tikitaakii Telegram fi akkasumas WhatsApp lakkoofsa as gubbaa isinii keenya kanaan fayyadamtanii akka nu qunnamtan waan hawaasaan biraan goo qabdan dhaamannoo garagaraattis akka nuuf ergitan wantoota hawaasanii bashannansiisanii barsiisan jettanii itti amantan akkasumas nuuf qoodu barbaadan nuungaa isinii jecha gama keenyaan nagetti dhaamanna. Kanaaf hanga ammaan tanatti turtii keenya arraan tanaa asumarratti kan golamnu ta'a hanga ammaa isin faana ture ana obsaa Ridwaanii fi anis Dastuu Ahmedii Salah Abdulakim waliin ta'uudhaan ogeessa kaameraa isin faana turre Afranqalloo Digital Media Arero Ummati.